Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan ashoomaa Oromootiya qaalii bakkuma jirtan maratti nagaaf rahmanni Rabbii kadhuma hin qabne isin bira haa jiraatu. Ammallee naaf jiraadha. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share, comment gochuun na jajjabeessuun dagatina na jajjabeessuun keessan immoo anaaf haamilee guddaadha. Warroonni jajjabeessan hanga duraa galatooma galanni keessan dachaadha. Egaa haasumaan haasaallee osoo ittiin guddifnee viidiyoon kiyya kaarraa maal qabattee dhuftee yoonaan jettan hordoftoota kiyya akkaataa WhatsApp fi immoo bakka takkatti keessumayyuu guruupiin adda addaa yoo jiraate guutee nu rakkisuuf bakka takkatti dileet goonuun inni kun WhatsAppidhaan argitanii iddoo xiyyaa sana bakka takkatti dileet gochuu fi guruupii ta'e dhuunfaa ta'e wanta mobaayilii keenya keessa guute audio suuraa adda addaa jechuudha. Egaa guruupii ta'e dhuunfaa ta'e bakka dileet gochuu barbaadan san irra seentanii wanta dileet gochuu barbaadan san bakka takkatti dileet gootanii anama bakka dileet gochuu barbaade san irra seenii dileet godhaa bakka takkatti jechuudha. Isin guruupii ta'e dhuunfaa ta'e bakkuma barbaadan irra seentanii dileet bakka godhuu barbaada. Kun bakka guuta jettan bakka tuqaa sadii tana keessa seentanii tuyitanii iddoo xiyyaa kana isinii mul'ata jedheetinii yaada. Iddoo xiyyaa tana tuyitanii eegasii ifama. Iddoo xiyyaa tana eega tuyitanii kun moor bakka jettu tana tuyitanii eegasii bakka clear chat jettu tana tuyitanii isinii mul'ata iddoo xiyyaa kana eegasii clear bakka jettu tana kunu clear chatetti kunas asin clear qulqulleessuu jechuudha. Kuna bakka tana tuyitanii bakka takkatti dileet gootan keessumayyuu guruupii baay'ee nama fayyada. Egaa kan biraa immoo iimoo akkamitti akka dileet godhan keessaa iimoollee haaluma kana iimoo fi WhatsAppii jechuudha. Iimoo kiyya arseenis agarsiisa. Iimoo nama dileet gochuu keessaa barbaadan sanii guruupii ta'e dhuunfaa ta'e ifama kun hin qabu. Kunillee hin qabu ka keessa guute jechuudha. Kunaan amma hunda isaa qulqulleeffadhee waan qabu isinitti argisiisuu fi isin ammoo ka keessa guute irra seentanii kuna immoo bakka guruupii ta'e dhuunfaa ta'e ka guute jettan san keessa seentanii kun as iddoo xiyyaa tan isinii mul'ata jedheetinii yaada. Iddoo xiyyaa kana hanga dhumaa viidiyoo kiyya hordofaa yoo viidiyoo kiyya hanga dhumaa hordoftan haaluma salphatti bilbila keessa wanta keessa guute keessa qulqulleeffachuu dandeettan immoo WhatsAppii kunoo tuqaa sadii tan iddoo xiyyaa tan tuyitanii eegasii kunoo kunni wantoota as keessa jiru jechuudha. Audio suuraa viidiyoo waan ta'e hunda kun suuraa kun audio kun viidiyoo wantoota keessa jiru kulli bakka takkatti dileet gochuuf kun iddoo miila jala gasiittanii dileet chat bakkeettana tuyitanii eegasii kiliin dileet kana bakka tana kana haaluma kana keessa qulqulleessinee jechuu bilbila keenya wanta keessa guutee nu rakkisu san iimoo fi WhatsAppii bakka takkatti qulqulleessuu. Tuqaa sadii tanarra seentanii tuqaa sadii tanarra tuyitanii immoo keessa seentanii eegasii keessa dileet bakka takkatti guutanii waa hundaa fixxanii hordoftoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti viidiyoo YouTube kiyya jala jiru hunda irraa ilaalaa fayyadama wanti isin fayyadu qaba. Anallee YouTube channel kiyya naa guddisaa seenatii ilaala wanta isin irraa fayyadamtan irraa fayyadama. Anillee viidiyoo bareeda qabadhee isinii dhufa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا يوتيوب channel كيا إن شاء الله هنجا فيديو براتي ولد ديفنوتي إن شاء الله نجانا ترى فيديو براك بدي كبريدة إن شاء الله ما إن شاء الله فيديو براتي نورتي هنجا ديفنوتي نجاتي وردفتوتا كيا Sumaan jajjabeessuun dagatinaa YouTube channel kiyyanaa guddisaa YouTube channel kana osuma biyya namaa kana jiran guddifatan malee biyyatti interneetni illee makaraa akkanatti akka biyya namaa kanatti yeroo hunda interneeta gahaa argatanii namaan subscribe kiyyanaa guddisiin jedhaniin keessumaayyuu osuma asitti guddifatanii moonii guuttatanii galanii biyyatti ingalle dura osoo guuttatanii wayyaa YouTube channel kiyyanaa guddisaa abshira warroonni subscribe naa gootanii isiniin goone komantii jalatti naa barreessaa anillee subscribe isinii godhaa insha Allah nagatti hordoftoota kiyya.